Namichi Taanzaaniyaa haadha warraa 16 ijoollee 104 fi ijoollee isaatii 144 horate. Haati warraa isaanii 7 obboleettii yoo ta'an dhukkubaa fi balaawwan adda addaatiin ijoollee isaa 40 dhabee jira. Innis Toomunaakii Kaabingaa jedhama. Amma umuriin isaa waggaa 86 ta'ee jira. Mana godhatanii ijoollee horachuun yeroo yaaddessaa ta'aa dhufetti jaarsi lammii Taanzaaniyaa kun haadha warraa 16 fuudhee maatii isaa babal'isuu irratti bobba'ee jira. Kaabingaan kan ganda maatii mataa isaanii hundeessan haadhotii warraa isaanii hundi mana mataa isaanii akka qaban hima. Kana kan godhes qajeelfama abbaa isaatii hojiirra oolchuuf akka ta'e himee jira. Dhiyeenya kana gaaffiif deebii Afrimaaks waliin taasisaniin Kaabingaan haadha warraa tokko lakka fuudhu kaadhiisaa dirqisiisee abbaa kootii jedhee jira. Jaarsi kun bara 1961 haadha warraa isaa jalqabaa fuudhee waggaa tokko booda mucaasaa jalqabaa argate. Abbaan Kaabingaa ilma isaa arguun gammachuu guddaa kan qabu yoo ta'u ilmi isaa haadha warraa tokko ol yoo fuudhee ofii isaatiin kaffaltii gaa'ilaa akka kaffaluuf waadaa seeneefii ture. Abbaan koo gosti keenya xiqqaa waan ta'eef babal'isuun barbaadaa naan jedhee jedha. Kanaaf Kaabingaan ergama abbaa isaatii raawwachuuf cimee hojjechuu jalqabe. Abbaan isaa sanganni haadha manoota 5 fuudhutti ijaan argee jira. Garuu achitti hin dhaabbanne. Kaabingaan gorsa abbaa isaatii dhaggeeffachuudhaan haadhotii manaa 20 fuudhe. Isaan keessaa 4 du'aaf waliikuudhaan adda ba'anii jiru. Yeroo ammaa kana haadhotii manaa 16 qaba. Ijoollee 104 fi ilmaan isaa 144 qaqqabanii jiru. Haati manaa koo hundi manaaf koshiinaa mataa isaanii waan qabanii fi dorgommiin hin jiru. Hundi isaanii bakka isaanii ni beeku, waliin hojjenna, waliin nyaanna. Kan manaa qofas miti, sirna ittiin bulmaata ofii keenyaas qabnaa jedha. Maatii kana bulchuun sitti ulfaataa jechuun kan gaafatameef Kaabingaan yoo deebii laatu hundi isaanii lafa qonnaa waan qabanii fi loon nan horsiisa waan ta'eef galiin nu yaaddessu jechuudhaan deebii kennee jira. Kaabingaa fi haati warraa isaanii boqqolloo, baaqelaa, kaazaavaa, muuzii misoomsuudhaan kan caalu ammoo wantoota birooyyuu gabaadhaaf akka dhiyeessan hima. Namoonni waan hundaa kan to'adhutti yaadu, dhugaan jiru garuu maatii waliin kan geggeessan dubartoota. Hojiin koo inni guddaan kana qindeessuudha jedha jaarsi kun. Akka gabaasa Odiitii Seentiraal jedhutti nama hundaa walqixa dhaggeeffate osoo nama tokkoof hin loogin furmaata kan kennu Kaabingaan hangammaatti maatiin isaa nagaadhaan akka jiraatan taasisee jira. Ernesto Munaakii Kaabingaa garuu rakkoo tokko qaba. Maqaa ijoollee fi ilmaan isaatii yaadachuu dadhabee jira. Manguddoon kun walakkaa ijoollee isaatii yoo fuula isaanii sirriitti ilaale malee maqaa hin yaadatu jedha gabaasni Odiitii Seentiraal.